Tola hordoftoota YouTube chaanaalii Fayyoo Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessan. Abbaayee nagaa kuu galata waaqaa ta'u yaada tokko isinii fidee dhufeera. Amma dhumaatti dhaggeeffadhaa yaada kennaaf isiniin jedha. Warreen YouTube kiyyaa haarawaa taatan subscribe gochuun dagatiin please isiniin jedha. Mucayyoon jaarsaa lammii Naayijeeriyaa tokko argattee jirti jechuudha. Naayijeeriyaawwi tokko maala Itoophiyaanis Afrikaadha, Naayijeeriyaanis Afrikaadha. Mush mushkila. Mafi mushkil. Kanaafu seenaa ishee isinitti hima jechuudha. Amma Naayijeeriyaawwi tokko faana akka wal jaallattedha kan naa qoodde jechuudha. Kanaaf maal akka gochuu qabdu yaada keessan barbaaddee jirte jechuudha. Kanaaf isinis kana dhaggeeffattanii biraa kan darbine abdiin qaba. Yaa ijoolleen keenya lammii garaagaraatti akkuma heerumanii lammiileen garaagaraa ijoollee keenya akka fuudhaa jiranii akka heerumaa jiranis hin beekama. Sana miti rakkoon baay'izawee lammii biraatti heerumuu fuudhuu miti rakkoon nama dhugaa nama sirrii argachuudha rakkoon. Okay? Yeroo baay'ee namni keenya wal ceephaa akkaataa itti walitti dhufiinsis rakkoodha garuu nama cal jedhee yeroodhaaf sitti fayyadamuudhaaf bakka wayitti si argee si faana jiraatu faana okeen jedhi sirrii miti situ miidhama dubartii waan taateefati. Inni yeroo isaa sitti dabarfatee deema. Maatii qaba gara maatii isaatti yeroo galu immoo nagaa fayyaa fakkaatee maatii isaa wajjiniin jiraata jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf lammiin warri maqaan isaanii jechuudha lammiilee warra adii sana biyya Arabaa keessa jiraatan akka Baangaalii, Filiiphiinii isaan kun jechuudha maatii osoo hin qabaatiin dhufan. Garuu yeroodhaaf ijoollee keenyatti fayyadamu. Haga dhumaatti ijoollee keenya faana hin jiraatan baay'inaan jechuudha. Gariin isaanii garuu haga tokko hin jiraatu. Innaa kanaaf maal jechuun barbaade namni kun jechuudha jarri kun lamaanii Dubaay keessa jiraatu. Dubaay keessa jiraatu. Innis Dubaay keessa isheenis Dubaay keessa iqaamaa qaba. Iqaamaa qabdi lachuu ala ni hojjetu jechuudha. Akka fedhanitti hojjechuu danda'u. Isheenillee iqaamaadhaan hojjetti. Kanaaf mucayyoon kuni kanaan durallee seenaa ishii baay'ee naa qooddee jirti. Isinillee irraa hubattaniittu nama keenya jechuudha lammii keenya kan ta'e Itoophiyaa Oromoo kan ta'e faana wal jaallattee biyyatti wal jaallattee biyya Arabaa deemte innis biyya Arabaa deemee namoota 3 jaallatee wajjin jiraatee isaaniinis immoo dhiisee arfaffaatti isheetti akka deebi'ee ishee barbaadee kan isheen nu ibsite jechuudha. Sababa kanaan illee isheen namarraa baay'ee fagaattee jirti. Amma garuu lammii kana faana wal barte jechuudha. Namni kun hojiinsaa moolii bakka ijoolleen itti haasa'an beektu baay'een keessa moolii gurguddaa keessatti bakka sanatti sakkiiritiidha. Moolii gurguddaa beektu isini moolii sana kee waan hundumaa jira bakka ijoolleen itti haasa'an illee ni jira jechuudha. Bakka sanatti namni sun sakkiiritii ta'ee hojjeta. Isheen immoo ijoollee haasofsiisuudhaaf ni dhaqxi bakka sana jechuudha. Innaa bakka sanatti yaa'ugaa namni deddeebi'ee yeroo bakka sanatti dhaqu namni nama arga akka carraa ta'e maaksiin godhanne jettee yeroo tokko yeroon ijoollee geessu maaksii osoo hin godhatiin dhaqnaanii maaksii maan kaawwanne jedhee maaksii biteenaa fide jettee achumarraan yeroo baay'ee natti sissiqee natti dudubbata jettee ani garuu jalaan qabuusi. Iddoo isin kennuufis dhimma isin qabu waa'ee kanaatiif jettee yeroo baay'ee deddeebi'ee ijoollee waan haasofsiisuuf na argaa anis isan argaa bakka yeroo baay'ee natti haasa'a natti dudubbata yeroo achi dhaqu jettee guyyaa wayii hiriyaa kiyya faana dhaqne jettee bakka sana hiriyaa kiyya faana gaafa dhaqnutti hiriyaa kiyya faana baay'ee achi turre haasa'a turre jedhe jette. Na hiriyaa kiyya sanatti dhiyaate bilbila ishii naa kenni adaraa an baay'ee ishee jaalladhe yeroo baay'ee hin deddeebiti asitti nan argaanii garuu naaf eeyyamamuu diddee natti haasa'uu diddee bilbila naa kennuu diddee minaamin jedhee ishee yeroo gaafatu mucayyoon tole jetteetu isheetti himtee bilbila kennaaf maal si godha bilbilaan haasofta malee wayi waa tokko bakka kanatti sumaasin godhu fedhii kee malee sumaallee irraa kaasu wajjin haasa'uun illee hin danda'amu garuu maalumaafuu haasofsiisi jettee bilbila kiyya kenniteef jettee isa booda yeroo hundumaa bilbilaan nafaan haasa'a maal jedha jettee egaa lammiin biyya iddoo bira akka lammii keenyaa miti. Waanuma dhufaniif qofa jaalalaaf dhufan yoo ta'e jaalaluma si faana haasa'u malee wanta kan biraa humaa waan si faana haasa'an hin qaban jettee
እና bilbilumaan haasofnaa waliillee naa beellameera garuu anillee iqaama waan qabuufi iddoonni jedhetti dhaqee isa dubbisuu nan danda'a garuu haga amma isatti hin dhiyaanne bilbilaan garuu baay'ee haasofnaa halkan guyyaa maaliin jiru baay'ee na haasofsiisa sin fuudha naan jedhe na si fuudheeni feetu Dubaay kana keessatti ol fuunee waliin jiraanna atis iqaama qabdaanis qaba akka fedhetti jiraachuu dandeenya biyya Dubaay keessaa garuu an biyya Dubaay kee hin turu haga yeroo muraasa biyya Dubaay keessa tura isa booda gara Naayijeriyaa deemeen achi gara Ameerikaan deema maatiin kiyya obboloonni kiyya achi jiru obboleessi kiyyallee akkanuma lammii Naayijeriyaa osoo hin taane lammii iddoo biraatti kan fuudhee jiru rakkoo hin qabu jaalalnaani lammii kamillee fuudhuun rakkoo hin qabu gara maatii keenyaattis gara biyya keenyaattis kun rakkoo hin qabu kanaaf ifaan sitti maanii jedhe yoo Dubaay keessatti wal fuuna jette Dubaay keessatti wal fuune isa booda Naayijeriyaa deemnee Naayijeriyaadha gara Ameerikaa piroosasii qaba waan ta'eef obboleessi kiyya maatiin kiyya achi jiru isaan biran deema waliin deemna yoommoo Itoophiyaa deemeeni Itoophiyaadha na fuudhi jettes rakkoon qabu gara Naayijeriyaa dhaqeen Naayijeriyaadha Itoophiyaa dhufeessi fuudha salphaadha jedhe dhuma garuu biyyoota Afrikaa keessa deddeemuun hamma kana nama hin rakkisu seentee bahuu dhuftee galuu waan ta'eef biyyoota Afrikaa keessa ilma deemama eessayyuu tikkeettii kee kutattee hin deemta iddoo kanatti rakkoon qabu innaa yaadni isaa akka kanadha jettee mucaan kun jechuudha innaa yaadni isaa akka kanaa ani garuu lammii keenya irraati aarii qaba haa ta'u garuu namni na gowwomseera nama sirriitti jaalladhu ijoolummaadhaan jaalladhee wajjin biyya Arabaa dhufnee biyyatti ol jaallannee wajjin biyya Arabaa dhufnee na dhiisee dubartoota fedhi faana jiraate dubartii 3 faana erga jiraate isaaniis geggeessee arfaffaa irratti dhiifama naa godhi jedhee na barbaade ani qodaadha moo ani meeshaadha iddooma tokko taa'insa eegaa nama kanas garuu akkaataan itti natti haasa'uuni waan rakkoon irratti uumu hin fakkaatu jettee jirti kanaaf sin maal na gorsitu jette amma sirriitti sinitti meera akkaataa isaa jechuudha akkaataan isaa itti wal baran sinitti mee eessatti akka wal baran sinitti mee maal akka hojjetu sinitti mee adeemsa jiru hundumaa sinitti meera kanaafuu nama kana faana akkam gochuun qaba Dubaay keessatti tole jedhee isa faana jireenya eegaluu moo gara biyyaatti dhufee biyyaa akka inni nafu gochuudha moo ana kan fayyadu akka miidhamneen barbaadaa jettee dhuguma dubartoonni yeroo baay'ee dafanitti seenanii miidhamuun kufu kanaaf shanama kamtuu naa wayyaa Itoophiyaa dhufee Itoophiyaadhaan naa fuudhumoo Dubaayimatti wal fuunee Dubaay Naayijeriyaa dhaqnee Naayijeriyaadhaan immoo gara Itoophiyaa dhufnee maatii dubbisuu kanas waadaa naa galeera jettee eessayyuu haa ta'u Itoophiyaan deemna yoo jettes Naayijeriyaadhaa Itoophiyaa deemnee maatii kee dubbisuu hin danda'ama kun rakkoon qabu ati naaf eeyyamami ati oopinii naa ta'iitii nafaan haasa'ii naa eeyyamami naan jedhee jettee jirti gaa isin maal jettume isin maal jettu yaa kallattiidhumaan yaada qajeelaa kennaaf isiniin jedha anis yaaduma sirrii kenneeraa fi karaa kootiin namni sun maal akka gochuu qabu akka yaada kootti jechuudha tilmaame isheenis yaada mataa ishii qabdi yaada mataa ishii sana immoo namoota deeggaraniif yoo baay'inaan argatte yaadichi sirriidha jettee gara yaada ishiitti deemti jechuudha kanaaf maal gorsitu isiniin jedha yaadichi kana fakkaata Dubaayimatti faana jiraachuu eegalii heerumii achiin gara Naayijeriyaatti wajjiniin deemii jettuun immoo Itoophiyaa deemiti Itoophiyaadhaa dhufee si haa fuudhu Naayijeriyaatti yaa ugaa Itoophiyaa dhufanii Itoophiyaatti waan hundumaa xumuratanii ulfaana gara Naayijeriyaa deemuus hin danda'u akkuma jedhe piroosasii Ameerikaa qaba taanaan immoo Naayijeriyaadhaa Ameerikaa deemu jireenyi isaanii dhumaa akkanatti himteetti Ameerikaa jiraachuudha እና ammanni iqaamaan kiyya ji'a 10 qabaayde isheen immoo iqaamaa ishii ji'a 7 qaba yoo walii gallee asuma hamma turra jette iqaamaa kiyya nan haaressa yoo ta'u baate immoo gara Naayijeriyaan deema waan ta'eef deebinaa deebisinaan jedhee jira jette maal gorsituu isiniin jedha obboleettii keessan kana waggaa baay'ee biyya Dubaay keessa jiraatteetti yoo xiqqaate 9 jiraatteetti kanaaf
Maal gorsituuni koomantii keessan dubbifatti waan ta'eef barreessaa fi qajeelummaadhumaan barreessaa fi isiniin jedha. Isheen qajeelummaadhumaan isin faana mari'achaa jirti waan ta'eef yaaduma sirrii arraba osoo hin taane yaada sirrii barreessaa fi isiniin jedha. Thank you so much.